Kanan jedhu dame akkamii mucaa kee kanatu baay'ee na ajaa'ibe ani waggoota kana gidduutti amma kana geessi jedhee yaadeen beeku ijoolleen bara kana waggaa lamatti guddattee gubbaa sana geessi baay'ee nama dhibaama. Waggaa muraasa kanatti amma kana akkamiin geesse sanammoo akka isheen itti bareeddu baay'ee natti tole gaafa ishee argu baay'ee natti tole. Waaqayyoof haa galatu anis garuma ishee naa darba deemanii abdadhee jiraachaa jira. Naa guddiseera waaqayyo amala qabdi gaariidha. Akkam barumsatto jajjabaatti waan jettu. Barumsatti illee homaan jettu akkuma koo duriidha. Homaan jettu tokkoffaa kana baatii baay'ee bareeda. barsiisonni illee baay'ee jaallatu mana barumsaatti mucaa fakkeenya qabdudha. Mucaa amala qabdudha. Baay'ee jaallatu barsiisonni ishee illee kana caalaatti ishee kunuunsu. Hin boo'ani gaafa isheen naxxee shanyii fudhattee kilaasiidhaa baatu. Baay'ee jaallatu amala qabdi. Ani kan hin jedhu ati immoo akkam ofii kee fuuteettaa daa'ima kana godhatteettaa akkamii? Maaleessa lakki hin fuunes gara sana maalitti yaadna jetteetu ammayyuu barnoota irra hin jira asallee hin deemne barnoota irra hin jira. Dungoo qaxalee koo jabaadhu ilaa kanaa booddeetti waan si barbaachisu kamiyyuu ani eessumni kee jira. Yoo barbaadde piisii, yoo barbaadde bilbila bareedaa, yoo barbaadde uffata kee waan ati barbaadde kamiyyuu natu siif guuta. Waan ati barbaadde kamiyyuu. Kanaa booddeetti harmee kee osoo hin taane kana gaafattu ana eessuma kee. Wanta si barbaachisu kamiyyuu lafa kanarratti wanta si barbaachisu na gaafadhu ani siifan guuta. Waan barbaadu. Waa madadhabdee fi amala dhabdi. Amala akkasiillee dadhabbii manaas baatee hin beektu. Kanaafidha. Daandiin sun ulfaata waan ta'eef daandiin kun xiqqoo fagoodha. Ulfaata. Akka miree jireenya biyya ormaa kun sii ta'eera. Maal goota. Jireenyi biyya hambaa akkas ta'amee ilaalamu baay'ee ulfaata. Sanarratti kiraawuditiin jireenyaa bahuudhaaf galuudhaaf konkolaataan baay'ee ulfaata. Oh my God isa sitti haasa'uu hin danda'u. Kanumta amma kanaa na balleessee akkan dhufee siniin agarre akkan siniin bilbille na godheeyyuu biizii ta'uu kooti. Akkas ta'amee ilaalamu akkas ta'amee yaadamu jireenyi biyya hambaa baay'ee ulfaata. Maatiin dubbistu laayifiin maatii hin jiru, laayifiin hiriyyaa hin jiru, laayifiin biyyaa hin jiru. Sin as teessanii bari biyya keessan keessa waan barbaadan abbaa barbaadaniif bilbiltanii abbaa barbaadan argitanii faana taphattu bara. Maarree hiriyyaa tokko arguudhaaf nuti ji'a meeqa beellama meeqaan wal agarra. Baay'ee ulfaata jireenyi biyya hambaa kun baay'ee ulfaata. Haa ta'uti garuu gara tokkoonis immoo gaariidha. Gara tokkoonis gaariidha. Isumadha. Homaan ta'u gaariidha waan hundumtuu. Haa ta'u. Walumaafuu rabbii wajjin walumaan sochoofnaa kanaa booddee jireenya kana walumaan deemna jedhee yaada. Anis deebi'ee nan deema. Isinis yeroo as jiraattan akka obboleessa keessan haadhoo isinii ta'ee jirutti naa bilbilaatu waan jiru. Waan isinitti bade, waan isin barbaachisu tokko na gaafadhu. Tole rakkoon hin jiru laa gooftaa koo. Rakkoon qabu taa'e. Ani dhugaama dubbachuuf jireenyi kun anaatti haaraa ta'e waanan jedhus waanan dubbadhus nan wallaale. Ani nama du'aatu lafaa ka'e. Mucaan koos akkasuma fira argitee adaadaa ishee argitee eessuma ishee argitee akaakayyuun argitee guyyaa tokko yaadee hin beeku. Waaqa sana gargaarutu siin naaf kaase ani immoo du'aatu ka'e. Jecha siif hin qabu waaqayyo bara kee jireenya kee naaf haa eebbisu. Fayyaa manaaf ta'e umuriin kee naaf haa dheeratu. Jecha hin dhabe. Homaa miti. Rakkoon qabu wanti darbeera. Amma jireenya haaraa boqonnaa haaraa jalqabuudhaaf kan sirraa eegamu waan ta'eef jireenya haaraa jalqabuudhaaf immoo tokko jettee mana jireenyaa argachuu ta'a. Wantoota isinii barbaachisan immoo akkan isinii guutuu kun har'uma fuula keessan dura taa'ee isinuma bira taa'ee waadaa isiniif gala waan ta'eef waan akka hin dhiphatinaa wanti hundumtuun sirra ta'a. Isheenis barattee nama guddaa akka isheen taatu abdiin qaba. Isheen nama guddoo taatee isinis biyya ishees tajaajiltu abdiin qaba waan ta'eef waama tokko hin dhiphatinii jireenyi immoo wal qixxaata. Karaa kamiin yoo ta'e wal qixxaata. Tole rakkoon qabu. Waama fedheefiyyuu baga siinsi qabaanne malee kana booda walii dawwalla. Sitti naasaa waanan dhabe hundayyuu siinan mari'adha waanan gochuu qabu hundaayyuu siinan aasaa sitta naasaa.
Tole tole. Rakkoon qabu. Inda. Haa ta'u. Dungo ani ilmoo dhiiraati. Kabaja keef jecha yooti na dhiistee deemtes sin hordofu. Garuu waan tokko waadaa ofiif galuun barbaada. Waadaan ofiif galu kanas akka ati keessa naa bartuun barbaada. Ani baay'een si jaaladha. Baay'een si kabajas. Jaalalan siif qabu immoo jaalala guyyaa 2-3 yookaan jaalala barootaan lakkaa'amu osoo hin taane jaalala hamma fooniif lubbuun koo wal keessa hartuuti. Jaalala hamma awwaala du'aatti. Kan isin jechuu barbaade. Har'a guyyoota kan akkasittiin daandiirra dhaabadhee osoon jireenyaatiin daandiirra dhaabadhee otoon sin argin namoota keessaa namoonni hedduun sinatti fakkaatanii kan hin dhaabadhee si eegu kan guyyaa tokko siif galuudhaaf jira. Har'a lapheen kee na hubachuu baatus guyyaa tokko garuu na hubatta. Gaafa guyyaan sun na hubattu immoo ani immoo bakka sana hin jiru. Dhugaa tokkoon sitti namaan akkasittiin si jaallatuuf bakka laachuu dhiistee onnee kee laachuu dhiistee jireenya mataa keetiitiif kaayyoo keetiifan jiraadha. Kaayyoo koofan jiraadha. Maatii koofan jiraadha jettee nama har'a akkasittiin si jaallatu kana guyyaa biraa deebiteen argattu. Waan tokko sitti muun barbaada. An nama jaalala dhugaa siif qabudha. Kana yoomiyyuu sammuu kee keessatti qabadhu. Geedoon na jibbattees garaa kee keessatti hin yaadin. Garuu guyyaa har'aa kanaa kaasee bakka kaa'attis na arguu dhiisuu dandeessa. Jireenya koo keessattis namoota akka keetti jaalladha hin qabu. Ati immoo jaalala koo naa dhaggeeffachuu diddee gurra jaalala koo dhaggeeffatu waan duuchiteef ulfaadhu siin jechuun barbaada. Garuu an bara baraanis si jaalladha. Lammee sin hordofu. Nagaadhaan naaf jiraadha. Wayinee Geedoon maal qabatu yeroo sana al tokkoof tolii jedhee jaalala isaa fudhadheeratee maaltu immoo afaan kun qabe utuun sin jaalladhattiin jedheeratee wayinee Geedoon ani garuu nama miti maali namni akkasuuf jaallattuun ani hammani namadhaa utuun akkasuuf hin jaalladhu ta'eeti Geedooniin hin dhabuun ture. Amma garuu akka nuuf jaalladhu bareera. Dhugaadhani nama miti. Maali namni garaa akkas jabaatu? Maali utuun ni haanaaf jedhee haraada keessa galeeru akkamittiin jaalala isaarraa fudhachuu dhiiseen? Maali namni akkasuuf jaallatu? Agam akka nuuf jaallattuu ta'e amma reefu naa gal. Utuun ni ganamaan dhaabbatee balbala manaa dhaabatee utuun ni eegu. Dhugaadhani garuu nama miti. Wayinee Geedoon ani baay'ee of jaallattu. Tolee jedheetuun guyyaa tokko jaalala isaarraa fudhadheera ta'eeti. Maal qaba ture? Amma garuu jaalala isaarraa fudhachaa turuuti. Sagalee isaa yeroon itti yaadee dhabuu ta'eera. Baay'een of jaalladhani garuu. Amma waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Bilbilli isaan hojjetu bilbila isaa baay'ee yaaleera. Kan hin jedhu immoo abdiin immoo maa bilbila isaa cufatee bade. Nagummaa masaayyuu naman irraa baruun dhabee. Tu kan Geedoon jedhu kan abdiin bilbila isaa cufatee achiin badu. Maali waaqayyoo kan dhiphina kana keessaa yommumaan ba'a. Moo silumayyuu ani nama dhiphinaaf uumamedha. Nagummaa masaallee namarraa baruun dhabee. Of jaallachuu kooti kanarra na buuse. Utuun of hin jaallanne ta'eeti naman jaalladhu dhabuun ture. Amma garuu maa waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Erga bilbilli isaas na didee maa waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u.
taa dungoo? Armee maalla maal hojii dhufte maaliif na bira dhufte ija keeyyuu arguun barbaadu narraa deemati sina kan hiriyoota korraa adda na baase mana hin beekne keessa fiddeena hiiteena keessa sina gaafa dhufte dungoo maal taatetu xinnoo mashee saalfisti nagaamu xiqqoo ishee fittiin qaanoftu hiriyoota korraa adda na baase safaran hin beekne nama hin beekne keessa fiddeena keessa kunoo hiitee mana namaa keessa na keesseerti kanarra maal barbaadde agartee jireenyi koo kan itti agartee miti armeen irraa deem ija keeyyuu arguun barbaaduun saayitii kan Tole maal taate qofaa gungumtara. armeen irraa deemi saayitii kanan eenyuun iyyuu hin barbaadu qophaa kutoo hin barbaadu Maalidha lafu kanaa galanni koo? Amma maaltu sitti bade? Saayitii kana maal labdee ati? Maalin sitti hir'ise? Moo eessumni kee waan si godhee qabu? waan hin dhabestimu waan natti irratesittimu qofummaa hiriyoota koo dhabuu qofaa kutoo hin dhabe armee kanarra maal barbaadu qofummaan akkam akkana godhaaru siif gala ati beekta qofummaan hagam akkana miidhaaru beekta hiriyoota kun ayyaade bar dhuftee narra dhaabattee maal taate gaafinaan jirtu xiqqoo ishisti nagaamu gammachuu koo awwaaltee harme ati iyyuu obboleessi keeyyuu gatii tokko naan qabdan Ani maalin sitti hir'isee naan hamma kana kanatti natti haasoftu? Maaltu sitti bade? Nyaattan nuddan uffatta. Maa inni qofummaan kee ani maalan beeka biyya kana? Waanan beeku qaba? Ani saaraati saaraa. Utuu si bira jirummoo akkamitti qofummaa sitti dhaga'ama sitti? In jedhama akkas. eeyyee hin jedhamu namni nyaatee fi dhugee fi qofummaa waan itti hin dhaga'amne sitti fakkaata namni gammadee kolfee qofummaa waan itti hin dhaga'amne sitti fakkaata ati yoo obboleessi keeyyuu gaafa hiriyoota korraa haddana baastan qofummaan akkanatti dhaga'amu goote Akkasii? Eeyyee. Akkasii? Dungo akkasii? Hiriyoota keetu amma kana rakkatee daaraa keessa gangalatee si guddise kaa. armeen maaliif nuun darbine jenne armeen maaliif gammadde sin jenne gaanuu immoo ani hiriyoota korraa adda ba'uun barbaadu qofummaan anaan baay'ee na miidhaara Akkasii edaa hiriyoota keetu si guddise kaa. Hiriyoota keetu maqaa badee hiriyoota keetu akka kanatti boquu cabee si guddise maali? Hiriyoonni kee erga ati nama taate si ergan maalitti si beeku dur? Erga ani bifaasitti qeyyaradhee erga fuulli koo bifti koo badeetti si ergan hiriyoonni kee. An waa'een koo kan sin gaddisiisi? Waa'een hiriyoota kee si gaddisiisi? Yoo na dhabdee ammam sitti tola? Ammam gaddita? Yaaddattaa kan? armee fayyuma naasiin ansaatii kana Anatti waa dhufte anatti waa dhufte. Ammam mana tuffatteeti garuu qoy. Ammamumatti na ilaalteetidha. Hin barannichuu fi anis baradheera. Nan dhiisa sababa kee rakkadhe malee sababa kee namaa gadi hiriyoota koo gadi ta'e malee. Sitti dhaga'amu waa'een koo? Utuu ana dhabdee hoo? Utuu ana dhabdee hiriyoota kee dhabdee qofummaa nama kana sitti dhaga'ama. Utuu hin du'e hoo? Utuu haadha malee haftee hoo? Ammam sitti dhaga'ama sitti? Yaaddattaa isa kan? armee maaliif waan hin jirre haasoftee garaana nyaattaa Garaan si nyaadhe baay'ee man garaa si nyaadhe maali? Utuu ana dhabdee mammam rakkatta hiriyoota kee dhabdee namni gaafa sana immoo saree dhaadhee karaa kee darbuu hin jiru. Utuu ani ka'e immoo waa ta'eeti. armee saayitii kana bar jaalladheen akkasitti haasawa miti Lakki. miira kulli xinnoo mashinaaf nubattu maaliif waan namni sammuu isaatti yaadne haasofte miira kun ammatee miira kun hafubachuu yaaddu Rakkoo kee natti himi amma kana si ol natti hin faca'iniiti rakkoo kee natti himi siin rakkoo jedheera. kun maasitti madheera hiriyoota koo yaade hiriyoota korraa adda ba'uun barbaanne narmee Anatti waa dhufte. Anaan na jibbiteetta ka. Siif adeemoon kee kana hiriyoonni kee haa dhufanii hiriyoota kee wajjin jiraatta. Gaafa sana mammam sitti dhaga'ama qofummaan. Miira haadhummaa mammam sitti dhaga'amaadha. armee tammayyuu na hubachaa hin jirtu bar qoy armeen ko durii eessa deemte armeen ko isheen fuula korratti ilaalte wayisee gol fuula koo ilaaltee gaddi ko gammachuu ko armee ko ishee dur hin dhabe bar armee ko ishee dur naa gaddi armee ko ishee dur oyitee wayii na gaafattu hin dhabeen Anis dungoo koo ishee durii hin dhabeef. Mucaa koo dhabeef mucaa koo naafiti. kana kan godhe immoo siif obboleessa kee Dungoon nabe anis dungoon nabe eessa jirti dungoon? Fidi dungoo. Dungoo fidiin siin jedheem. Anis ammati dungoo koo fiddutti amma kana siif hin gaddu. Amma kana siif hin ta'u. dungoo ishee durii immoo obboleessa kee wajjin hin balleessite harmee Haadha keessa akkasuma. Haadha keessa argachuu hin dandeessu kanaa booda. harmeen mana geera dhugaa jiru tokko sitti immoo siif obboleessa kee baay'ee manufeera harmee jireenyi sin duukaa kana caalaa nagaa sii galee miti
addana baastan biyyaan hin beekne namaan hin beekne keessa fiddeena keessa nageeranaan jireenyi isin duukaa nagaa maan risti tolee jiraachaa jirtam obboleessa kee argatta anarra obboleessa kee caalchifatu obboleessa kee gammachiisu beektee fiddee biyyaan hin beekne keessa nageessa. Nageera dhugaana nageera isin duukaa jiraachuun baay'ee nageera waan naa goote tokkoyyuu hin qabu. Maayinni sagalee akka kanaa dhaga'u maal sagaleen as keessa dhagaa jiru kun maal taatanii akkas waccu maal taate mucaan kun? Ofumaa qeecee ijee. Ani hin jedhu mee dam mee kanaan dura mana kanatti singalche waan hundumaa isin mijeesseen amma wanti isinitti badee jira laata? Mee maal isinitti bade? Dhugaadhaan jiru. Waan tokko hin jiru karaa kee wanti nutti bade tokko hin jiru. Mee maaluma dhaniin akkas godhu mucaa kana amma maal taatee ture sagalee jabaa dhagaan oole bara. Mee na dhiisi gooftaa. Kottu mee natti mee kottuuti amma natti miti waan jiru citiidhaan natti mee. Ani waan sirratuu qabu nan sirreessa waan ta'eef mee citiidhaan waan isheen rakkatte waan isheen nan dhabe jettee dubbattu sana mee natti mee kottu mee natti. Amma kana kan isheen sagalee jabaa ol futee dubbattu amma qeen kun jeeqamutti mee maalidha rakkoon ishee mee natti mime. Yoo kan isheetti bade jiraate anan sirreessa waan hundumaa kanaa alammoo moo anan jibbitee laata isheen anan jibbitee laata noo yoo baay'ate guyyaa 3 guyyaa 4 kanaa booddee filaayitiin godha anan deemaa baran anan deema moo anan jibbitee moo maal rakkoo ishee ni hubattaati haadha waan taateefi haadha mucaa kanaadha waan taateefi kaleessa samala ishee beekta waan ta'eef naamusa isheen qabdu beekta waan ta'eef har'ammoo waan isheen agarsiisaa jirtu haala isheen itti dubbachaa jirtu dhagaa oolte waan ta'eefi dhugaa jirtu maskiniiti anaan jibbite yoo ta'es rakkoo biraa jira yoo ta'es nan sirreessaati mee dhugaama jirtu natti mee dhugaama jirtu natti. Maal si jibbite gooftaa? Ati maal goote? Manatti ijaarte seenaa keenya jijjiirte malee goota tokko hin qabdu. Lafa nuun kufnee nu kaaste malee waan nu goote hin qabdu. Mee maal dhabe maal taate waan saapheni mee maal jennure rakkoon ishee maalidha? Manatu ishee hin taane moo waan isin nyaattantu isin hin taane moo anatu as jiraachuun kun taaneef? Lakki. Hin beeku ganamas silkii tokko qorti galgalas ganamas guyyaas yeroo teessu yeroo nyaattu yeroo deemtu bilbila qorti yeroo safuutee tuttuqaa waltu sammuutitti kaan akka isheen taatu naan gali akkaataa isheen itti dubbattu waan biraa dungoon beeku dungoo durii namicha guddaa tokko mana isaa keessa turre obbo Gaarummaa jedhama. Innis yeroo darbe wayii ta'e jedhee ture waa'ee isaa dhiphate ta'es waan hin beekuu qabu. Maalidha waa'ee nama guddaa immoo daa'ima lafaan baane waa'ee nama guddaa maaltu ishee laallata? Bilbilatu rakkoo qaba yoo ta'e bilbila kana harkaa fudhee jijjiiraaf rakkoo hin qabu. Rakkoo ishee akkamitti hubachuu dandeenya reema? Yoo rakkoo ishee hubanne malee furmaan hin jiru bara. Akkan argaa jirutti ol kaateeti kan isheen sitti haasa'a akkan sagalee ishee dhagaa turetti. Ol kaatee jecha jabaa sagalee jabaa dhagaan ture. Ala kanatti dhagaama sagaleen keessa. Yeroo sana mana kana keessa jiraattu yoo ta'e mucaa kee na fuusisi jedhee ture. Garuu immoo jaalalatu qabee laata? Maal jechuudha? Itti dheekkamuun qaba. Akkas taanaani ani itti dheekkamuun qaba. An jaalala qabeedhis nan shakkama.
garuu guyyaa tokko Maal guyyaan tokko maal ta'e? guyyaa tokko bakka wayitti argeemtu waa'een bilbila sanaa naaf hin galle. Mi'a tumti naa gaafadhu siinsi sodaatte. Okay. Akkas taanaan rakkoon qabu. Bilbilicha sittan jijjiiraa, harkaan fuudha bilbila sittan jijjiiraa. Mee yaada jiru moo ani sittin beekaman. Atis immoo jabaatanii bara darbu waan ta'eef jabaadhu dhiphatiin of hin dhiphisin. Ijoollummaas qabdi waan ta'eef ijoollummaanis gaafa hiriyoota ishee keessaa mana barumsaa beektu gaafa mana barumsaatti jijjiiramus biyyi gaafa itti jijjiiramu ishee jeequu danda'a. Hin sobdi ammuma ijoollee wajjin wal bartuutti ammuma qe'ee bartuutti. Ammasumatti ammuma qe'ee bartuutti amma biyya bartuutti malee amma kanaatti waan laga dhaqu miti sakaanis immoo ittiin beekaman. Mi'a ta'u. Okay. Rakkoon qabu dhiphatinati. Dungo maaltu sitti bade sagalee kee bakkee kanaa dhagaan ture bare yeroo taadha keetti dheekkamtu. Mee natti maaltu sitti bade? Maal taate? Sagaleen kee akkanatti qe'ee kana jeeqaa ture. Mee natti mee rakkoo kee ani si dubbadhaati. Anaan na jibbite moo? Ani koo barsiniin taatolu jedheetanii fidee iddoo kana sin kaa'e malee sitti abaduuf miti. Haadha kee yoo ta'es immoo kana takkasitti itti dheekkamtu barii. Mataati cabdee fuulaa baddee jireenyaa sitti babbaddee maatii ishee duukaa maqaa keetti kan ishee wal jibbitee kunoo maatii ishee illee dhabdee teessu. Maatiin ishee illee agaa har'aatti nam tokko namni ishee dubbisu hin jiru na malee. Maatii ishee duukaa jibbatti galte. Kun immoo kan ta'e sababii kee si guddisuudhaafidha kan isheen mataati cabdee jireenya ishee gattee kan isheen sitti dadhabaa turte. Haala isheen keessa turte hundumaan beekta miti. Sitti naasofnee seenaa ishee. Maaf duuba deebitaati? Maaltu sitti bade mee natti? Harmeen kee barikoo waan hundumaa sii taate akka abbaatti akka haadhaatti akka obboleessaatti akka obboleettitti si guddiste. Waa meeqa sitti taate harmeen kee kana beektaati garuu. Har'amma sagaleen kee akkasitti dhaga'amutti kanati harmee keetti dheekkamtu kun mee maali bu'aansa? Moo maal dhabdee ati? Anaan na jibbite yoo ta'e ani guyyaa muraasa booddee nan deema. Kanaachi waan sitti bade immoo ani eessuma keetti machuu qabda turte malee harmee keetti as deebitee dheekkamuu hin qabu. Akka harmeen kee si guddiste nan beekaafin. Akka harmeen kee har'a si geessiste nan beekaafin. Si galee wanta ati har'a laaltu ijoollummaa keetti ilaaltu kuni dhiisi sin fayyadu. Waan tokkumaan si fayyadu hin qabu. Sababiin isaayyuu harmee keeyyuu hin fayyadu. Si galee isa tarra laaltee deemtu kuni inni tarra laaltee yaadaa baddu kuni isati yaadaa jirtu kana naa galanaaf. Harmee keeyyuu kaleessa fira jibbisiisee ollaa jibbisiisee biyya jibbisiisee akka isheen qofaa galtu akka isheen qofaa jiraattu godhe. Akka isheen namaa gadi taatu godhe. Kanaaf waan akkasii yaada akkasii keessaa of qusadhu. Barnootatu si barbaachisa. Sadarkaa guddaarra gahuu qabda jedheen abdii sirraa qaba. Duuba deebitee harmee kee gargaaruu qabda. Iddoo guddaa geessee harmee kee gargaaruu qabda malee har'a harmee keetti asii gad dubbachuu hin qabu. Waan hin taanes yaaduu hin qabu. Si galee waan sitti bade immoo har'as booris akkuma kaleessa si waadaa si gale har'as waadaan siif gala. Ana gaafadhu waan hundumaa siif hambuu ta'a. Waadaa galtee kana utuun keessa gaafadhe ati naa goota? Maali tole natti himi maali waan sa? Isa dura garuu akka waadaa naaf galtu natti hin feennaa homaa miti sitti namni. Waan si barbaachisuun waadaa si gala malee waan ati jettee waadaa si gala. Na jaallattamti? Eenyu? Anaaf jettee amma kana gochaa hartamni? Dhiphina kunaaf dhiphattamni? Gaddi gosi gaddisiisa. Gammachuu kommoo si gammachiisa. Erga ta'eeti hiriyoota koo waliin akka tolnaan wal arguun barbaadu. Kanaafiyyuu haala naan jechaa miti wal arguun barbaadu. Ilaana dhageessaa? Siin kan barbaachisu sa'aatii kanatti hiriyaa osoo hin taane barnoota. Hiriyoota ati baafachuu qabdus hiriyoota naannoo ati jirtu naannoo barnoota kee jiran hiriyoota biyya kana jiran. Si galee kanaafuu hiriyootuma mana barumsaatti wajjin barattu sana hiriyoota godhatta malee hiriyoota warra duraatti deebiteeti duuba deebitee hiriyaa duraanii duukaa jiraatte. Hiriyoota warra amma barnoota duukaa barachaa jirtu hiriyoonfadhu wal bari ijoollee faana. Isa kanadha. Amma inni guddaati irratti xiyyeeffachuu qabdu irra deddeebi'ee kan sitti himu barnoota kee qofa. Waadaa kee kanadha. Eenoo.